biran dabar kan nama qulqulleessitu abbaa koo ilmoo kee waan na taasifatteef sin galateeffadha jechuudha. Kirriitti beekuu qabna. Yaa obboloota kiyyaa mootummaa Waaqayyoo keessa gaafa jiraannu nuti hundumtiyyoo dursa kennaa akka jirru beekuu qaban. Garuu jecha koo keessaa ishii tokko fudhadhaa. Maal ishii jechuudha? Duraan dursaati ishii jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 6:33 irratti duraan dursaati as qaddimaachuu ilaala. Before all hundaan dursatti waa'ee biyya lafaa yaadinaa jechuu miti yaadni Waaqayyo. Garuu maal nuu kennee duraan dursaati as qaddimaachuu yaale. Duraan dursinee yaadaa jirraaree waa'ee amantii keenya, waa'ee lubbuu keenya. Haa durfannu. Mee waa tokkoon sin gaafadha yaa obboloota koo. Nuti foonii fi maalirraa uumamnee lubbuurraa uumamne nama gaafa jedhama. Nama jechuun walitti dhufeenya amala lubbuu arfanii fi amala foonii, amala lubbuu sadanii fi amala foonii arfan kanaadha. Kan irraa uumamne. Mee waa tokkoon sin gaafadha. Cubbuu kan hojjettu lubbuu keenya moo foon keenyaadha? Koomentii irratti naa barreessa. Nuyi mee yoo jiraannu cubbuu kan hojjennu lubbuu keenyaadha moo foon keenyaadha? Nutis kam dursaa jirra har'a biyya lafaa irratti? Hojii lubbuu keenyaa moo hojii foon keenyaati laata? Hojii kam hojjechaa jirra laata? Halkanii guyyaatti maal hojjenna laata? Waaqayyoon keenya gammachiisaa jirraa laata? Waa'ee lafarraa jirra moo waa'ee waaqarraa jaaraa jirra laata? Mee kam yaada kam hojjechaa jirra? Obboloonni koo baay'een keessan cubbuu kan hojjetu foon keenyaa jettan. Kuni dogoggora guddaadha. Foon keenya cubbuu qophaa isaatti wanti inni hojjetu hin jiru. Cubbuu kan hojjetu namaadha. Otoo foon cubbuu hojjeta ta'e reenfi keenya maa cubbuun hojjeteerre? Reesaa atiyaas isaraa itaachuu taaqaallachuu? Isaraa lindee atiyaas. Foon cubbuu ni hojjeta. Cubbuu kan hojjetu otoo foon qofti cubbuu hojjete ta'e Waaqayyo foon qofa adaba tureyyuu guyyaa dhufaatii keenya. Cubbuu kan hojjetu maalidha? Foonii fi lubbuudha. Cubbuu kan hojjetu foonii fi lubbuudha. Cubbuu kan hojjetu namaadha. Takkaa foon cubbuu hojjetu argitanii beektu? Foon akkamitti cubbuu hojjeta? Foon qophaa cubbuun hojjetu. Cubbuu kan hojjetu eenyuudha? Namatu hojjeta obboloota koo. Yeroo baay'ee akkasitti yaadna. Yeroo lubbuun keessaa baatee deemtu, yeroo gara gannataa deemtu, foon cubbuun hojjeta. In socho'a dandeettiidhum socho'uu qaba. Maqaan isaa maal akka jedhamu beektu? Ergaa Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti gaafa dhaqxanii dubbistan. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 24 kaastanii aga 26tti gaafa dubbistan amantiin hojii gaarii hin qabne inni du'aadha yookaan immoo reenfaa jedha. Reenfa jechuun maalidha? Reenfa jechuun kan lubbuun keessa hin jirre, socho'uu kan hin dandeenye, dhimma baasuu kan hin dandeenyedha jedha. Dhimma baasuu kan hin dandeenyedha. Kana warri faallaa amantii keenyaa kan ta'an namoonni baay'een yeroo baay'ee namoonni baay'een dadhaboota kan ta'an በእምነት ብቻ እንጸድቃለን አመንቲ አመኑ ቆፋዳን ni fayyina ni jiraanna jireenya bara baraan dhaallaa jedha. Kitaaba kana weessa geessume amantii hojiirra adda baymena adda baasee agarsiisii jedha qulqullichi Yaaqoob. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 2 eessaa kaa'uu dandeessu yoo barbaadan lakkoofsa 16 kaastanii hanga 26tti dubbisaa guutummaa isaa. Waa baay'ee isinitti tolu argattu waan ta'eef. Amanuuf immoo jedha lakkoofsa 19 irratti seexanni yookaan jinnoonni iyyuu hafuuronni hamoon iyyuu Waaqayyo immoo tokko akka ta'e ni amanuu jedha. Amanuun qofti dhimma hin baasu jedha. Seexannuu namanaa jedha. Amantiin hojii gaarii hin qabne amantiin hojii gaariidhaan irra hin deebi'a. Hundi keessan dubbisaa. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 16 kaasaatii hanga 26tti gaafa dubbistan amantiin hojii qajeelummaatiin durfamuu qaba. Kanaaf waa'ee qajeelummaa yaadaa gaafa nuun jedhe sila xirqaasibu ማለት እንዴት ነው? qajeelummaan akkami? Hojii gaarii hojjechuu amantii keenyatti kana dabalu. Dubbisa ilaala. Hojii gaarii hin qabu taaraan reenfa jechuun kan hin sochoon kan hin mambaasne kanumaa bu'aa hin buusne jechuudha. Kanaaf amantii keenya keessattis yeroo jiraannu namni kan beekuudhaa qabu namni cubbuu kan hojjetu nama ta'eeti malee foon qobaatti yookaan lubbuun qobaatti miti. Namatu cubbuu hojjeta. Nama kan jedhamu immoo amaloota 7 kan qabudha. Amala lubbuu sadanii fi
amala foonii arfan sana kan qabutu cubbuu hojjeta. Kun gaaf kam ta'a yoo jettan gaafa lubbuun fooniin mo'atamtu yaada fooniitiin fedhii fooniitiin gaafa mo'atamtu deeggartuu gargaartuu raawwachiistuu motora taateet dhaqxee maal gooti dhaqxee lubbuu sana cubbuu hojjechi foon sana cubbuu hojjechiisti. Otoo lakkan hin dhaqu jettee foon qophaan dhaqaa hin dhaqaame obboloota dhugaa dhaquu dandeessi. Otoo lubbuun foon wajjin walii galuu baatte dhaqee foon qofti cubbuu hojjechuu ni danda'a? Hin danda'u. Deeggartuu hirmaattuu qooddattuu cubbuu sanaa turte jechuudha lubbuun keenyas. Sirkisiis qajeelummaa gaafa hojjennu meenatti maa qajeelummaa gaafa hojjennu lubbuutu qajeelummaa hojjetamoo foontu qajeelummaa hojjeta? Meenaa deebisa. Koomenti godhaame. Gaafa qajeelummaa hojii gaarii hojii tolaa hojjennu lubbuu keenyatu hojjetamoo foon keenyatu hojjeta? Beeknaa laata? Hin callistan maddeeshin? Kamimee lachuudha. Waaqayyoon sinaa eebbisu. Hojii qajeelummaas kan hojjetu eenyuudha? Namaadha. Nama jechuun maalidha? Ida'ama maaliif maaliiti jennee ida'ama amala lubbuu sadanii fi amala foonii kan arfan kanaadha. Nama kan hojjetu lubbuu fi maalidha? Foon keenya namatu qajeelummaa hojjeta. Kanaaf ikkoo iskii murtee Kiristoos irratti ilaala. Murtee Kiristoos irratti mee warri du'a bara baraa duuti bara baraa itti murteeffamu sunneen yaa obboloota koo warri duuti bara baraa itti murteeffamu sunneen foon isaanii irratti murteeffame moo lubbuu isaanii irratti murteeffame? Fooniin cubbuu hojjetan jenna taanaan guyyaa sana lubbuun isaanii du'a bara baraatti itti murtaasila. Maaliif kan foon hojjetteef immoo lubbuutti murtaare? Warra jireenya bara baraa qooddatan sana immoo dhaqaachi dhaalaa kan jedhaman jarri sun amma gaafa mootummaa Waaqayyoo galan fooniin mootummaa Waaqaa galu moo lubbuudhaan mootummaa Waaqaa galu? Namni jireenya bara baraa kan dhaalu namummaadhaan. Nu hundi keenya yoo duune bineensis nu haa nyaatu, bishaanis nu haa nyaatu, seeraanis duunee haa awwaalamu, ciccinnees waraanaan haa dhumu, boombiinis nu gubee nu ajjeesu, seefiinis ciramnee haa dhumu. Yoo duune irra ta'e gaafa sana garuu Waaqayyoon duraan dursa gaafa ergamaa inni jalqabaa fiinoo isaa hafuuf naggaareen inni jalqabaa gaafa rukutamu hundumti keenya iyyuu maal taanaa? Iddoo duunee walitti sabassaba. Lammaffaa irratti akka nama jiidhaa reef du'ee taane. Sadaffaa irratti hundumti keenya iyyuu kaanee ulfina Kiristoos fuuldura ni dhaabban. Maaliin? Lubbuun keenya gannataa dhuftee foon keenya iddoo jirtuu kaatee walitti deebi'u. Guyyaan sun maal jedhamanuu fi dhaloota sadaffaa jedhama. Ilmi namaa dhaloota meeqa qabaa? Dhaloota sadii qabaa jetti manni kiristaanaa. Dhaloota meeqa qabaa? Dhaloota sadii. Tokko haadhaa fi abbaa keenyarraa fooniin kan dhalannudha. Lama Sillaasee irraa jilba hafuura qulqulluu fi gadameessa Yordaanos irraa cuuphaadhaan kan dhalan dhaloota lammaffaa. Sadaffaan lafarraa kan dhalannu. Lafti deebitee nu dhalti. Iddoo liqimsite keessaa guyyaa sana deebistee nu baasti. Deebistee nu baasti. Isa kana qabadhaa. Iddoo sana keessaa ba'uun keenya dirqama. Guyyaa sana gaafa kaanu gannat keessaa lubbuun keenya dhuftee kan murtoo Kiristoos fuuldura dhaabbanne eenyuudha? Namatu dhaabbata. Foon qophaa isaa hin dhaabbatu, lubbuunis qophaa ishee hin dhaabbattu. Hundumti keenya iyyuu. Gaafa sana foon keenyaaf lubbuun keenya walii galanii waliin yoo qajeelummaa hojjetanii garam deemu? Gara jireenya bara baraa sanatti deemu. Foon keenyaaf lubbuun keenya walii galanii cubbuu hojjetanii qalbii otoo hin jijjiirratiin otoo Waaqayyoo walitti hin araaramiin otoo dhiigaaf foon isaatiin haqama cubbuu fi haqama balleessaa ofii hin argatin yoo biyya lafaarraa darbaniiru ta'e namoonni maal ta'u? Guyyaa sana akka namaatti lubbuudhaaf yookaan fooniif jedhee otoo addan qoodameen namni murtee sana fudhataa jechuudha. Namni murtee sanaadha kan inni fudhatu. Kanaaf guyyattii sanaaf fedhii lubbuu fedhii foon irratti moosisuu. Naa qabadhaa. Fedhii lubbuu fedhii foon irratti moosisuu. Fedhii foonii fedhii lubbuutiif bichisiisuu qabaanna nuti hundi keenya iyyuu. Kitaaba keenya keessatti hojiin foonii yookaan kajeellaan foonii jira, kajeellaan lubbuu jira. Kajeelli foonii fi lubbuun yeroo hundumayyuu wallaansoo wal qabu. Ati kan koo hojjedhu, ati kan koo hojjedhu. Abbaa mo'ateetu isa tokko tokkoof garbicha taasisa. Lubbuun yoo fooniin mo'atteerti